galatti siifta. Haleluuyaa. Gabaabsee dubbachuudha yaala sa'aatiin baay'ee sokkeera. Gooftaan Kiristoos Yesuus galanni haa ta'u. Macaafa moototaa lammaffaa boqonnaa 7 kanarratti Waaqayyo biyyi Samaariyaa beela rakkina guddaa keessa yeroo jirtutti yeroo namni waan nyaatu dhabee diinaan marfamtee rakkinaaf dhiphina guddaa keessa ta'anii mootichi bara sanaa dhiphatee furmaata dhabe. Yeroo sana mooticha akkam jedhe Elsaa'iin qabaadhaa bilaa'edha. Maal gochuu namni furmaataa namni Waaqayyotiin hojjetu Elsaa'i biyya san keessa ture. Garuu biyyichi beela keessa ture. Gaafa kanaa boqonnaa gaafa dubbistan gara dhumaatti gaafa dubbistanii kan hin argattu. Elsaa'i ka'eetii akkas jedhe Waaqayyo waan itti dubbate Waaqayyo waan itti haasa'e dubbii Waaqayyoo dhagaa jedhe jalqabe. Haleluuyaa. Mi'a dubbii Waaqayyoo dhagaa'eera. Dubbii Waaqayyoo keesseera. Eebbaa fi ulfinatu jira. Haleluuyaa. Ka'ee waan rakkisaaf dhiphisaa sanarratti dubbii Waaqayyoo dhagaa'e. Dubbii Waaqayyoo dhagaa jedheeti baruu jedhe. Waaqayyo kaneedha jedhe. Wanti sin nabdan kun wanti sin itti dhiphattan kun gati jabeessan odoo hin taane gati xinnaadhaan hin argamaa jedhe. Haleluuyaa. Dubbii Waaqayyoo nan dhagaa'eera. Isan barbaadee dhabeera. Harka keessan galfadha. Haleluuyaa. Elsaa'i eenyummaa isaarraa miti kan dhaga'e Waaqayyo irraa dhaga'e. Waaqayyotu baruu jedhe. Waan haarawwataa jedhe dubbadhu jedhe. Baruu jedhe. Waan barbaadanii dhabdanii jedhe. Waan beeloftan kanaa jedhe. Baruu jedhe Waaqayyo Elsaa'i. Beelli dhabamaa jedhe. Baruu jedhe ulfatu ta'a jedhe. Haleluuyaa. Mee boru waan haarawwatu ta'a jedhase. Haleluuyaa. Matoora kan yookaan hoogganaan mootichaa kallattii yaa nama Waaqayyoon osoo akka bara buusee sanaayyuu bantii Waaqaa kun banamee akka Israa'elootaaf mannaan Waaqaa bu'e sanitti iyyuu bu'e waan guddaadhaanu gati jabeessanu osoo arganne akkamitti ta'a kuni akkamitti ta'uu danda'a jennaan akka jedhu dubbii Waaqayyoo shoora geechee waan haarawwatu ta'a. Ameen. Haleluuyaa. Dubbii Waaqayyoo dhageessee waan hin jirretu jiraataa jedhe. Garuu jedhe dubbii Waaqayyoo waan dhaga'uu diddeef hin ilaaltaa jedhe waan sagalee Waaqayyoo hojjetu hin ilaaltaa jedhe iyya dubbii Waaqayyoo hin ilaaltaa jedhe dinqii Waaqayyoo garuu waan dubbii isaan dhaga'eef waan amanuu diddeef hin nyaattu. Haleluuyaa. Sasbira jirtu keetti dubbii Waaqayyoo dhaga'e. Haleluuyaa. Yesuus inni gooftaa. Utuma sana keessa namoonni afur lamxii kan qaban mandara kan jibbaman kan dhiibaman magaalaa seenuu kan hin dandeenye sababii lamxiin irra jiruuf qomoo keessaa kan fooman Waaqayyo dhaga'e yaada isaanii kaase. Waaqayyo waan rafte keessa dammaqsee siyaa kaase. Haleluuyaa. Dammaqsee kaasee jarri kun akka galan magaalatti ol deemneedhaan achuu beelli jiraadha. Asisoo teenyeedhaan hin dhumnaadhaan kottaa makkara goonaadhaan gara warra Sooriyaa deemnaadhaan. Haleluuyaa. Jarri kun sagalee Waaqayyoon dhageenye. Waaqayyo karaa Elsaa'i waan haarawwatu ta'a yoo jedhu dhageenye jarri kun achi hin jiran. Afurri qulqulluun dhufe warra olii odoo hin taane warra dhiibamanii daka jiran san
Amen. Isinina dhimma baadhe. Isinina waa hojjechuu jalqabaadhe. Isinina waan qaama gallatti sanaadha yennaan adeemaa gara Sooriyaadhe. Haleluuyaa. Adeemuu jalqaban. Yoo ajjeesan nu ajjeesanii. Yoo nu jiraachisan nu jiraachisanii. Jedhanii du'aaf jireenya filatanii jarri kun dhaqan. Waaqayyooyyuu tolteen nama afurii saraabuutii hidhatee jiru miti. Wajjin nama afurii mandara tokko raasuu hin danda'u. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyo garuu qilleensa irratti sagalee erge. Waaqayyo garuu lafa irratti sagalee erge. Tolteen nama afurii saragala fakkaata. Haleluuyaa. Ameen. Deemsi nama afurii deemsa nama danuu fakkaata. Dubbannaan nama afurii dubbannaa miliyoonota fakkaate. Warri eebba qabanii eenyu nu sochoosaa eenyu duratti waadanii sagalee dhageenyaan ammadan mootii Samaariyaa warri Gibsii dabalatee nutti bitee nu loluudha dhufaa jira mana walirra shaabaqan maaliif nutti asira argatee nu gaafas waaqsin jedha. Ganama kana Waaqayyo waan eebbaqee qabe waan mul'ata kee qabe sagalee agarsiisa argisiisa. Haleluuyaa. Gatanii maranii fudhatanii deemanii jedha. Waaqayyo maal jedha baruu waan haaraa jedhe sagalee baaseera. Ameen ameen ameen. Mi'aanaaf waan haaraa taa'edhaas. Anaaf waan haaraa ta'a. Haleluuyaa. Sagaleen baruu kan jedhu. Warri barbaatan sun, warri mul'ata irra sun, warri akka Samaariyaan beelaftee nama nyaattu, akka olii isaanii nyaatan godhan sun hin jiran. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyotu maal godhe naasisuu itti erge. Sagalee sodaachisaa itti erge. Diina keetti Waaqayyo irra sagalee naasisuu itti si erga. Haleluuyaa. Sagalee eebba gallakkisiis, sagalee mul'ata gallakkisiis. Amane duba. Amen. Yes, sagalee Waaqayyoo nama mana. Sagalee Waaqayyoo nama mana. Haleluuyaa. Amen. Jarri kun gaafa dukkaani tokko seenanii dubbii sagalee Waaqayyoo. Waan nyaatanii argatan, fudhatanii awwaalatan. Ammas dukkaani tokko seenan. Wanti nyaatamu hin jira, garuu wanti eebba san qabu gallakkisee deeme. Ammas seena eebba duuba jira. Ammas seena eebba duuba jira. Imkeedha. Kuni maalan dinqii gocha Waaqayyoo sira. Ameen ameen ameen. Dinqii gocha Waaqayyoo kanadha yoo sira nuu cubbuudha. Jarri kun jarana misraachoo boruu waan haaraa ta'e usan hin dhageenye. Amma qaddisi jedhamu. Eessatti mandara beeloftatti biyya beeloftatti misraachoo himuudha. Waan Waaqayyo dubbate sun raawwate jechuudha. Dhaqanii gaafa mootitti man jarri kunneen mootin amani malee shittiin jedhanii sin bira jiru. Haleluuyaa. Shaamanti waan haaraa argata. Haleluuyaa. Shaamanta jireenya kan jijjiirama. Haleluuyaa. Mooticha ammallee naman jarri kuni gadi nu yaasanii duuba nu qabachuu barbaadan. Nama darge warra zallan yookaan warra dhaqanii ilaalan. Deemanii duuka bu'anii gaafa deemanii diinichi eegumaan caasaa deeme. Haleluuyaa. Hello, dosa kibirati kaborati. Diinni kee eebba kee muratee bu'aan caasaa siigataa deema. Haleluuyaa. Caasaa deeman daandii isaan deeman irra eebba buusatuma deema. Milkina buusatuma deema. Maaliif jennaan Waaqayyo diree qilleensa naasisu onnee isaanii san keessaa fuudheera. Jabummaa isaanii san keessaa fuudheera. Kanarraa kan ta'e achaasatuma deema. Warri duuka bu'anii ilaalanii yaa mootan hin jiru jedhan.
amma kayne nama nesuni yake ya bi ta miji ta yin sisire jara bela midan rigin bela bela chura yamu tara pane yamu andar bale isana manne san isanum biwa ayo saketa irrade ne chosni wala pasiki dubbi wa ayo suratul batu shaman itu jelas haleluya shaman dina ke tu dirikan haleluya shaman tawan juga tu jawab haleluya ini nama segala wa haleluya anda wani sadar bebe tu wani kelala haleluya wa ayo tu segala kan nak kesakai wanta haro tayar duban manja haleluya jelenya nama manera jelenya nama wana mantina urat rakinna najur rakinna kan timba orang kecil haleluya amin 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 Yesus bertara tangan bisa dia baru ada orang baru jadi iftari cinta bersih makanya ada sebentar lagi baru ojadura wana orang bersih jangan warnanya ojadura karena timbena hara timbena wantiaro tiume baru kera ya amin haleluya dari baru berjalan agamane akamina kanu garamina kanu samil rahabu lama mau kawan-kawan baru banjir baru sagale dagangan baru banjir baru serajo dagangan wa ayo rakasi jaya sagale kona ngai baru wana harka kelala Allah desa kia shika pura kia baru wana harka ko harka kona bela haleluya anam jela wa ayo baru wana amara Yesus ni bertara wana rawani jaddo kan tidak dapat jaddo kan tidak dapat bela kan tidak dapat ya baru haleluya nama nama baru wana roti tayar kerana salah wana roti tayar kerana salah wana roti tayar baru ya wanti harap na tayar haleluya ini saya jadi negara wanti harap tayar Allah tu kita matanya ini negeri aja tu negeri darah tu wajah orang terus ini wanti harap tina tayar ya amin amin wanti harap tina tayar ya sin haleluya wa ayo ya para porat jelenya porat wa bade haleluya ina mantati Yesus ni bota wa wasi wa ayo haleluya sesuatu itu tambah ke berwarna roti cinta haleluya Joko iftari jadi walai para pun jadi walai baru ini haleluya bila mana saya tu rekinna jadi lah ya tu kesa itu nuru macam modi cerah isyen nak katakan ada daya makin yang nanti baru daya makin yang nanti Ani siya may yaliti sa nyater, yama ko ito kaliganya, ito eh. Oli pratani mo ti beranakan. Kaya saya mo ti oli galle. Ilma kiyanyan. Doon na yan eh. Ang magarukan kiyanyan na nan nabinje. Manje kanan, gagdaray. Hingga ni mo ti yan. Hallelujah. Ayo bantira na natin. Amay, sama ka na hoong kabay. Amay, sama ka na pagyan basong kabay. Amen. Kaya sir, ayun na. Baru wana rawat tayo lupa doon. Hallelujah. Ye baru wana rawat tayo raso. Harga kesa rasa ti anak baru wana rawat tayo na. Hallelujah. Kiranya kera ti oman ta wana rawat tayo sunat bikuloy na. Adon mashikum madali sadar ker ko para tivenya. Ipinay ito
namichi matolaqaa sun kaalkuleetari hojjechuu dhabu akkamitti ta'a? Samiin kun baname yoo dhan asii ol bahee jennu. Ati rikkaasheettaa namni waan ittiin nyaatu waan nyaatu dhabe figiin daangoo nyaate keessa darbee immoo nama nyaachaa jira. Ina shoofta'i sirumaa raajii siin jennaan nama waaqaa siin jenna shoofta'i hin argitaa jedhe ani ofirraa miti olii dhageera waaqa yooraa dhageera hin argita garuu nyaate. Osuma jedhamu yaa waaqayyooti dinqiidhaan kaleessa namanni osuma jedhu namicha irra deemanii ajjeesa. Kan namanni ofii bisinqee hunceessisu yoo amantee ofii bisinqeetaa mana keessa gaa'ela keessa hinceessifta. Haleluuyaa. Iyyaasuun akkas jedheen Israa'eliin guyyaa 40 halkan 40 waa'ee Musee du'a. Musee ilaalaa ce'an galaana deemu. Musee ilaalaa mannaan baddaarraa bu'ee fi nyaata. Dheebonne nan Musee waaqayyo jimtee kattaadhee bishaan baase. Jarri kun maal godhu? Maal addiin kutan? Kan isaan itti amanatanii waaqayyo gaditti duukaa deema milikkita irratti argan. Musee gaafa tokko Musee Iyyaasuunis taa'ee osuma boo'u Iyyaasuu jedheenna ta'ee bu'ee. Haleluuyaa. Laga kana hin ceetu yoo baru Yordaanos kana hin ceetu kanaan hin galtu. Jedhee gaafattimu akkamittiin jenne Iyyaasuun dhaqee kaadheenna waaqayyo baru Yordaanos hin ceetan nuun jedheera. Kanaafuu yaa qulloofne yaa qophoofne. Haleluuyaa. Barri satteedha lafa jiran keessa daandii jiran keessa tarkaanfachaa gara Yordaanositti siqanii buufataniidha. Haleluuyaa. Arra sagaleen dhufe waan jirtu keessaa gara fuulduraatti si fida. Arra sagaleen dhufe kun waan ati itti qabamte gidduudhaa gara ol biraatti si geessisa jedhe. Waan itti qabamtee yoom yaa waaqayyo yoomna yaadatteetu keessa harki tokko fuudhee si baasan jedhe. Haleluuyaa. Eetti waaqayyo fuudhee na baaseera. Humni waaqayyo fuudhee na baaseera. Yesuus inni gooftaadha. Oh sadarjee kooloo sadar boonsi beera. Waan qabamte gidduudhaa hin baataara sagalee kana. Waan si danga gidduudhaa hin baataara jecha kana. Ameen 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 ameen. Mee sagalee waaqayyo na baaseera. Haleluuyaa. Afaan diina keetii harkaa si baaseera. Kiyyoo diina harkaa si baaseera. Marii diina harkaa si baaseera. Ee waaqayyo na baaseera. Yaa diina koera. Waaqayyo sagalee isaan kiyyoo kee gidduudhaa na baaseera. Na baaseera. Jaalala sagalee raajii caaluu sirratti dubbachaa jira. Sagalichi kun lafa kana hin uume. Battii kana hin uume. Sisimmoo hin uume. Haleluuyaa. Sagaleen kun hidhaasi keessa jiru sirra jiru kukkutee si hiika. Yoo marra si hiika jedhan. Mee sagalee waaqayyoodha. Hunduma caalaadha. Harka keessanii laphee keessanirra godhaatee sagalee waaqayyoodha. Anaaf hunduma caalaadha. Inni utubaa kootiidha. Haleluuyaa. Sagalee isaa yoo dhageesse waan haaraa jireenya haaraa mul'ata haaraa